gara fuulduraatti wanni nuti goonu bi'iznillaahi ta'aalaa namni hawaasa bal'aa qabu gaawwama dhaammata wanni nuti gochuu dandeenya jennee yaannu wanta bishaan baasu waan bishaan baasu itti fiduu yookaanis immoo bishaan boottee qofti itti fiduu qofatti osoo hin taane wanni godhamuu danda'u kombooyi waan bishaan baasuuf tokko aanaa daawwee sarar kaachana madda walaabuu fi naannoo gammoojjii kana keessatti waan bishaan baasu tokko yoo arganne tokkicha yoo arganne jenne amma isa bishaan baasutti achi garagalchuun keenya dirqama. Gammoojjiin kun gammoojjii dheebuu guddaa qabu. Kanaaf wanni nuti goona jennee yaannu gara fuulduraatti keessa deemnee waas bishaanis dhiyeessaa fi ooluu hin dandeenyu wanni nuti gochuu dandeenyu akka ummataatti akka hawaasaatti akka damee irraa dhalatee tokkotti wanni nuti gochuu dandeenyu dhalanii ilmaan isaaniiti waan bishaan isaanii baafnuun bishaan isaanii baasuu danda'uu qabna.